Shamarka fuula jala jirtu hordoftoota wadaana beekamtuu miidhagina nagaafate galanni rabbi yaada alamu qaqqalee alaabaa abbaa gadaa tasni qabatee bifa kanaan inni hordofan afaan kaasiin jedha dura isaatan jalqaba isinitti argisiisa jechuudha bifa sadiin kana isa kana kanan bifa sadiin jechuudha akkamitti akka hojjetamu jechuudha waliin ta'e yuutuubii kiyya laayik sheer gochuun dagatina adaraa kennaa daawwadhaa isiniin jedha. Akkuma argitan kana akkuma duraan kirrii qopheeffadhee jira. Kun kirriidha. Deebisee akkuma kun calleedha. Callee gurraacha tokko fudhadha. Dura irratti guduunfuudha jechuudha. Kirrii irratti guduunfaa. Bifa kana. Asirratti guduunfaa jechuudha. Haala kanaan tokkicha kana guduunfine. Callee gurraacha sadii. Amma immoo deebisee afur fudhadha jechuudha. Akkuma argitan kana. Afurkina deebisee ammas callee gurraacha afur jechuudha. Sadeen kana dhiisee afur kan jala seessa kirrii. Kana akkatti guduunfina. Ammas immoo deebisee callee gurraacha sadii fudhadhe. Gurraacha sana irratti guduunfisan kan kirrii irratti guduunfisan jala keessa jimmoo jechuudha. Bifa kana kira akkuma argitan kanatti mufuuf jechuudha. Ammoo callee gurraacha afur fudhadha. Afurii sadaffaa kana jala seessisa. Sadaffaan amma direessan jechuudha. Isa jala seessisa. Haala kana. Amma gurraacha sadii. Sadaffaa kana jala seessa jechuudha. Duratti afurii miti amma immoo sadaffaa jala seessa. Haala kana. Amma immoo afurii sadaffaa kana jala seessa. Sadaffaa madrasa jala seessa. Duratti callee sadeen keessa jidduu keessa kan jiru jala seessitan jechuudha. Kirriin akka inni isin jala oolman jedhu. Immoo diizaayinii kana isinitti argisiisa jechuudha. Ofuma isaatiif deeme. Callee sadii. Kun afurii miti sadaffaa kana jala akkatti. Haala kana jechuudha. Akkuma argitan kana egaa itti mufuudha. Amma as bira callee diimaa afur fida. Callee diimaa kanaaf akkuma argitan kana diizaayinii kana kan nuuf kennuuf jechuudha. Diizaayinii kana kan nuuf kennuuf. Callee afurii amma immoo gurraacha sadii fudhanna.
gurraacha 3 yoo akkana deemnurre gurraacha 4 gurraacha 4 akkuma argitan kana daawwadhe gurraacha 4 jedha 5 godhe akkuma argitan kana qaamamoo diimaa 4 fudhanna diimaa 4 gurraacha 3 kana jala seensisna ammamoo gurraacha diimaa 3 amma ka diimatti finneerra hundasaa asirra callee tokko dirra amma 4 3 kana jala seensisna sadii ta'uu qaba tokkorraa baase kana sadii ammamoo maal goona adii 4 fudhanna jechuudha callee adii 4 sadaffaa kana jala seensisna kun egaa alaabaa abbaa gadaati jechuudha bifa kanaan deebisnee diimaa 3 as jala seensisna diimaa 3 ammamoo adii 4 fudhanna jechuudha callee adii kanaafuu sadaffaa kana jala seensisna akkana deebisnee ammarree callee adii sadaffaa kana jala seensisna
deebisna sadaffaa kana jala jechuudha ammas. Amma immoo gurraacha tokko fudhanna. Gurraacha afur fudhanna jechuudha. Gurraacha afurii. Adii sadi fudhanna. Sadi fudhanna. Amma immoo deebisnee gurraacha afur. Amma immoo deebisnee gurraacha sadi. Gurraacha afurii. Sadaffaa kana jala seensisna. Gurraacha sadi. As jala seensisna. Ammallee gurraacha afuritti daballa.
Kini akkuma argitan kana egaa ittuma fufa jechuudha. Ammoo asirraan gurraacha jennee diimaa goonee deebisnee adiidha. Adii kanarraan immoo gurraacha, gurraacha kanarraan immoo diimaa jechuudha. Bifa kana akka bifa kanaatti jechuudha. Akka raawwattan abdiin qaba. Kinooma bifa kanaa wal fakkaata jechuudha. Isa kanatti aanee kana, isa kanatti aanee adiidha. Akkasumatti itti fufaa jechuudha. Nagaan naan bula. Halkan gaarii YouTube kiyya daa'ik sheer gochuun dagatinaa. Baay'ee aga viidiyoo biraatti wal fidu.